ايش فوتها جالات سبا سينما لو مغلا ودي بينا بقى فوتها dhugaa dubbachuuf baay'ee natti dhagahame maal siniin jechuu barbaadeeni namoonni akka keenyaa muuxannoo qaban waan baay'ee dandeenya arraba keessanis abaarsa keessanis eebba keessanis dandeenye as geenye tuffannee kaan tuffannee muuxannoo qabnurra kaan ignoor goone jechaadha dubartoota baay'ee kaan utanii ajjeestanii kaan akka fajjeestuuf jajjabeestanii kaan hamilee cabsitanii kaan jala deemtanii waan hin taane koomentii hin taane arraba keessan lafee hin qabneen lafee namaa cabsitu tokko tokko danda'e nakka keenyaa kun danda'e kaan isin tuffatee kaan utoo dhagahuu asiin dhagahee asiin buusee jireenya isaatti fufa waan isaaf ta'u jiraata jechaadha. An akka boonii kun immoo kaleessa karaarra jiraachaa turte aradawwan garaagaraa keessa turte guyyaa tokko hamaatti dubbadhee hin beeku baay'ee na ajaa'ibsiifadha gaariis hamaas dubbadheef hin beeku akka carraa ta'e immoo mucaa Joosii jedhamu sanaan wal argite jireenya waliin ijaarratanii haala gaariitiin wal jaalatanii jireenya isaanii gaggeeffatu galgala sa'aatii meeqaa teessee lootorii jettee waa babarreessite nan argaan tattaafishee sanumarraayyuu kaatee mana ishee jijjiirattee istaayilii isheetiin jaankoo kana naa godhee sannaa godhee gammachuun ishee isin aarsaa jireenyi ishee fooyya'uun ishee sin baay'ee sin guggubaa itti hinaafaa mucaa kana fakkaatu jechaa intalli kun daa'imadha. Inni nama waaqayyooti nama macaafa qulqulluu dubbise nama waa waaqaa beeku nama karaarraa kaasee ofitti qabee jiraachisee jireenyatti agarsiisee jajjabeeffamuu too qabu otoo harrabsitanuu filannoo isaa keessa too seentanu intalli kun waan tokko taatee miti namni ishee tuqes hin beeku hin jiru yaada kiyyadha kuni so haraasmentiin isin irratti taasisaa turtan arraba isin duulee irratti taasisaa turtaniin abdii kutattee hin argine waan ishiin barreessite isin argine garuu yoo ilaalu kana duras guyyaa 3 dura boosee faarfannaatiin waa hojjettee gadhiistee jirti. Speeshaalii tiktaakiin kun yoo ilaaltanii yoo hordoftan namoonni baay'ee tiktaak irratti aktiivlii hojjetan miira wayii ibsatan rakkoo wayii keessa jiru. Namoota san warreen sixanii ilaaltanii gaddaanoo hojjetanii like sorkoo fi sookoo wayii hojjetanii sixanii too gaafatanii warraan dhabdan. Garuu haala kanaan garuu namni akka addunyaarraa badu jireenya ofii isaatiif baay'ee ulfaataadha. Jireenya kanayyuu tattaafatanii mo'atanii jijjiiramuu waan guddaadha. Mana footoo bananii burraayyuutti jajjabeessuu qabdanii waan baay'ee hojjette akka feete yoo taate akkaataa dhaabbannaa ishee irratti yaada kennitanii akkaataa waxii hojjettutti akkaataa haala isaanii everything waan hunda irratti koomenti lafee nama cabsu kennaafi turtan jechaadha. Faayinaalii gaafa dadhabdu gara naannoo laaltu saniin olaaltu jabinni sammuu keenyaa kun waan wal caaluuf maal filattee faayinaalii like of ajjeesuutti deemte jechaadha. So dubartii hin hinaarina. Dubartii jala deemtanii dubartii mul'atte jala deemtanii narrabsina. Tattaafachuu akka ishee kana narrabsina. Kaan hin tuxxani badde waan biraa jettuuni. Beekna baay'ee beekna baay'een beeka baay'een isin laala baay'een isin taajjaba otoon ofirratti murteesse ta'e otoon akka warra kaawwanii ta'e ana ture yeroo baay'ee duula garaagaraa cabiinsa garaagaraa waan anan hin qabne waan anan hin goone baay'ee naan jedhamee jira garuu baay'een tuffadhaan akkuma isin jedhe jabinni sammuu keenyaa garaagarummaa qaba. Waan inni isin dhaamu barbaade booniin already deemtee jirti.
ani kan hin galateeffachuu barbaadu abbaa warraa ishee sana otoo waa meeqa duula meeqa arraba meeqa otoo jedhanii nu otoo sarpiraayizii godhu otoo chokolaatii bituu waan isheen barbaadde otoo gochaafii jiru I think waan natti fakkaatu yaada kiyyaadhaan beeku garuu hamilee garaagaraa maatii irraa ta'uu danda'a hiriyoota irraa ta'uu danda'a sooshaal miidiyaa irraa ta'uu danda'a internal and external faaktaroonni kun intalli kuni akka umarratti lubbuu ishee balleessitu taasisee jira please yoo dandeessan nama at least waan lafeen cabsu especially dubartiitiin hin jedhina ofii kiyyaaf illee sin kadhachaa jira sinii galee hojii hojjennu kam keessattuu dogongoruu dandeenya filannoo keenya keessatti like filannoon ani filadhu uffanni ani filadhu kalariin ani filadhu siniif ta'uu dhiisuu danda'a filannoo akka kiyyaa kalariin kun siin ta'u naan hin jedhina kalariin ani jaaladhee filadhe isinis immoo kalarii keessan jiraachuu qabdu miira keessa seenee baay'ee natti dhagahamee jira dhugaa rabbii tokkoffaa intala durbaan qaba maal taatiin na yaaddeessa waa'een carraa dubartoota biyya kana baay'ee na yaaddeessa biirooleen dhimma dubartii irratti hojjetan maal akka jiruuf hojjetan hin beeku biyya kana keessatti hundaafuu garuu baay'een natti dhagahamee jira waaqayyo jajjabinaa kennuufi maatii isheef jajjabinaa kennuuf joosiif jajjabinaa kennuufi an isatti hin gaddu because waan baay'eetti agarsiisee jira jaalalatti agarsiisee jira kabajatti agarsiisee jira wantoota barbaachisu hunda godheefi jira the only thing waan inni shakku intali kun of ajjeesuu keessatti duula karaa garaagaraatiin irratti taasifamudha kanuma rabbi jannataan ishee qananiisu waaqayyo lubbuu nani uume hin balleessinaadha garuu waan gooteefis waaqayyo dhiifamaa kun waan jechaa nama wallaalchisaa nagaan boqodhu jechuufis arrabarratti namatti ulfaatam amma fayyaa amma jirtu jechuun baay'ee namatti ulfaatam kun waan jechaa nama dhabsiisaa egaa du'a booniitiin wal qabatem namoonni baay'een gadda isaanii ibsachuu irratti argamu ammallee qubeen miidiyaam dhimma kana adda baasuudhaaf dhamaatii gochaati jiram angammattim akka sababa ishiin ittiin of ajjeeste ammallee hin baramin jiram jala buunee ordofuutti jirra qubee miidiyaa ordofaa isiniin jennam gadda keessan immoo koomentii jalatti qoodadhaa isiniin jennam odeeffannoo haaraatiin hanga walitti deebinutti viidiyoo kana laayik godham namoota baay'ee bira akka ga'uudhaan immoo sheer godham waaqni gadda kanaa sinirraa qabu isinittiin deebisiin isiniin jennam hanga walitti deebinutti turtii gaarii